Hi guys, jirtu fayyuma keessanii nagaa jirtanii? Nuti nagaadha galata Rabbii akkam nuuf jirtu jiru isin biratti maal fakkaatti? Nu biratti hunduu bareedaa galanni waaqaaf haa ta'u. Egaa har'as deebi'ee dhufnee jirra. Egaa har'a maal qabannee dhufne seetanii? Dhugaa akkuma beekamu yookaan viidiyoo manaa yookiin kan lafaati har'ammoo baay'ee dasna jedhee maaltu dasna jettanii? Egaa waa'ee Saayid yookiin immoo Saayidoo jechuudha. Saayidoo namni wallaalee hin jiru. Yuutuubar afaan Oromoo keessaa beekamaa ture. Ammas beekamuma jechuudha ture qofa osoo hin taane. Egaa Saayid egaa akkuma yuutuubaraan beekamaa ta'e dubartii fuudhuun illee beekamaa ta'aa jira jechuudha dhugaa dubbachuudha. Bakka mo'aa hundaa hin qaba jechuudha. Kan itti hafe hin jiruumtu. Innaa har'ammoo dhugaa dubbachuudhaaf miicayyoo bareedduu takka baay'ee bareeddi. Garuu kan duraa teessuma bareedanii. Egaa ayyuun illee bareedduu turte, Sumayyaanis bareedduu turte. Egaa yoo deessee erga deessee Sumayyaan yoo ta'e malee bareeda turte jechuudha. Dubartiin yoo deessee fi gizee jalqaba akka jalqaba saniiti mitiin jijjiiramte waan ta'eef. Innaa anoyyuu erga hundee argisanii akka jijjiiramina dubartiin yoo deesse qaamni ishii bakka akka duraa sanitti hin deebi'uuf jechuudha. Maaliif waan obsistuuf illee. Innaa kanaaf Saayidoon ayyuullee fuudhe dhiise, Sumayyaa fuudhe dhiise, Roozaas fuudhe jedhee Roozaan didde. Amma immoo miicayyoo baay'ee bareeddu takka mana kan hojjettu riisteetii keessa DMC keessa na hojjette na fakkaate mana warra kana carraa waggaa 5 waggaa 10 gurguraa jiran jechuudha. Parsantii ani herreeganii gurguraa jiran isa keessa hojjetti akkuma argitan jechuudha. Baay'ee bareeddi miicayyoon dhugaa natti tolte jechuudha. Anaayyuu baay'ee tokko natti tolte. Egaa Saayid amma ishii fuudhuuf Roozaan hin didde maal goote osoo Roozaa carraa kan ani hundum Roozaa fuudhu jedhee baay'ee tokkoon eegaa ture. Roozaan hin didde kaa Roozaan erga diddee carraa ofirra dabarsite odoo Roozaa fuudhee baay'ee tokko bareeda ture jechuudha. Innaa akkasii amma bareeddu hundumaa caaltu argatte dhugaa Saayid baga gammadde. Egaa shamarran keenya jechuudha. Ani waa tokko jechuu barbaade ta'a. Shamarran keenya dhiira jechuudha. Dhiirri guutee jira haadha takka jala meeqa 9 jedhan. Innaa dhiira garuu haadha manaa gadiisee dubartii biraa fuudhu. Dubartii takkarra 2 fuudhu. Maaf akkatti heeruman garuu ani naaf hin galu dhugaa waaqa. Maaf akkatti heeruman. Maaliif dhiirri koo takka dubartii gadiise taanaan bakka baraate mi'eeffate jechuudha. Akkuma natti nimtaani oolan soogidda yoo qammaste teessumii bakkuma soogidda qammaste sanitti yeroo hundaa fiiddi. Kanaafiyyuu dhiirris koo dubartii qeyyaruu barannaan bakka suusitti ta'a. Xiqquma tuuni nyaara guurte amma Saayid ayyuu fuudhee garuu ishiin feeyyaan itti heerumtullee qabeenyas barbaaddee hin beekanii fuudhe. Erga fuudhetti immoo ilma irraan arganne yookiin ammoo wajjin waggaa 1-2 hin turre gadiise. Meecha irraa laala amma inni fuudhee jedhee kan isa didu hin jiru. Dubartiin argite birruma bakka Saayid birrii qabaa yuutuubaraa beekamaadha. Birrii qabaa bakka hunduu kan argitettuma baddi. Abeet carraa dubartii. Inni garuu immoo fuudha xiqqoo yoo ture immoo gatee tachi bada. Kan biraa fuudha kan mirga qaba qabeenya qaba waan ta'eef qayyara akka waggaatti dubartii 3-4 namni takka hiyyeessi takka fuudha abeemu Arsii keessatti koo dubartiin 200 galte. Hiyyeessa amma takka fuudha abee 2 dhiisa to'i. Innaa Saayid immoo yookiin dubartiin biratti rakaste dubartiin illee hin didduu irratti ol tumtii irratti ol dabdii mataa addaan ol baasti kun immoo irratti barakiinaa dhugaa kun kirooroksii dhugee maal jira hin maraataniif bakka maraxee abbaa barbaade jechuudha. Innaa akkana jiruu kanaa shamarran garuu dhugaatti itti yaada bilis. Maaliif dhiirri guute waxxaatee akka keessan heerumtanii ganaa
Garuu Sayiidoonis balaa jedheeti miti maaliif garuu dubartiin oduuf qoxxobde birrumaa beechaa bar amma birri in qabaa Sayiidoo qabeenya waan qabu bakka dubartiin itti maraatti ayyuun qabeenya mana DMC ammoo maal biteef jechuudha Addis Abarraa maqaa ishiitiin bitameefi jira mana irraa bitatte irraa galte bakka ilmi ishiitillee mana ta'e kanayyuu carraa biraan qabdi garuu yeerum amma takkas beezaan irratti lolte ishiinis immoo kiroroksii uddena fakkaate garuu fayyitee ishiin ganaadha amma sinis irraan galle Sayiidoorra Roozaanis hattee Roozaanis irruma jirti amma immoo Sayiidoo Roozaa siisee kan biraatitti gore carraa dubartii mee ilaala mee qabeenya ilaalinaa filis qabeenyi maal guba qabeenya ilaaltanii bakka argitanitti hin kufina bakka hin kufina innis waan carraasaa fuudhee gadaa ta'u amma bakka isumaayyuu Sayiidummaa balleessaa jirti shamarra maaliif irratti walloluu irratti toltumuu bakka edaa baay'ina barbaada edaa tunoo deemte amma xiqquma kan manaa nyaaratti guurte edaa kan biraa hin jirte meera cinaa jirti ishii fuudha maaltu mataa wajjin akkubsa jaree ba'a sossobachuu naqu yookiin immoo abaabbalee bakka wajjin jiraanna jireenya akkanaa jiran jiree ta'an abaabbalachuu naqu jechuudha tuffatee biraa ba'a Sumayyaas dhiisee amma kanaaf dubartiin dhiirri hunduu amma akkasuma amma caaltu Muktaarii caaltuu gatee biraa deeme yeroo kan biraa fuudhee wajjin tumamaa jira jechuudha. Maraattu itti qabe dubartiin ammaan achitti kan laaftu akka dubartii duraanii hin jirtu. Akkana jedha Oromoon jaartiin taatu kanuma ganama diddu gara katamaayii jedha. Jaartiin taatu kan ganamaati. Kanuma ganama fuudhaan haa jedhanii fuudhan qeerroo. Saniin booda gara katamaa didamtu. Gara katamaatti itti deema waan baay'ee jira waan ta'eef. Ay jarraa dhugaa mataan nakku belaalee na Sayiidoo amma immoo Roozaa isee kan biraa fuudhutti. Maaliif warra dubartootaati malee irratti miti kan gadi dubartoota of rakasiisan dhugaa of qusaddaa hundumaafuu of qusaddaa yuutuubaaf jettanii bakkuma argitanitti hin kufinaa birrii jettanii bakkuma argitanitti hin kufinaa qeerroon guutee jira. Waa biyyillee guure hunda guure guute qeerroon guute kan maraxxanii teerumtan yuutuubara kan hojjetullee guute Oromiyaa keessa guutee jira. Kanaaf kan akkasiisan teerumaa ta'u ol guddisa bakka. Yoo balleesse immoo ifa manaaf godhaa. Ciao like subscribe gochuun dagatina.